dirqamni seenaa amma duune lafarraa dhumutti harka kennaa hin kenninu diina amma qabsuun fiixaan ba'utti bakka jirru diinaan hin falminaa. Makiinaan kaartoonarraa ijaaramte yookiin gubatti yookiin yoo bishaan buuteen badu amma isaan baquusan gahan yeroo baqan santu gahe kaartoonarraa ijaarame kijibaan wanni ijaarame akkatti isaa hima bada yeroo dheeraalleen fudhatu wanni dhugaa ijaarame abadan hin badu dhugaa ummata Oromoo haga adhallee achuma jirti yoo inni du'ellee ilma isaatitu itti fuudhee ittiin deema waan ta'eef furmaanni jiru tokkummaa wal amanuu tokko ta'u ummata Oromootiif yaaduu dhukkubsatu du'aatii ummata Oromoo nama hundatti tokko mana manaa dhagahamu gaabii ummata sana fixa ana bira illee hin gahan ka jedhu jedhee fudhadhaanii. Hayya galatoomi guddaa ulfaadhu jaalsoof margalanni bilisummaa ta'uu firii qabsoo harkinsiin jaa bakka kanarratti dhugaadha hanqinni ni jira. Hanqina kana dandamachiisuuf silaa waraanni bilisummaa Oromoo yookaan ajajaan olaanaan keenya jaalmarroo waan kanarratti hojjetee dabballoota jechuudha dabballoota siyaasaa takka ammoo kanaaf waan isaan jedhan jala deemuu miti ummanni ummata mataan dhugaan beenne dharaa fi dorgommiin qabu jette Oromoo waa malee hin jettu jarri jara dhugaa beektuu miti dharaaf warra uumame warra ilmaa fi abbaa haadhaaf intala addaan baasu dalaggaa sanirratti kanaaf gabaabamatti OPDO irra diina alagaan aanu sannaa wayyaana alagaa alagatti beeyta diinummaa isaatiin isa eeggatta alagaa kunisi jedhee ani qaama keeti akkami akkana na goota jedhee bobaa kee jala seenee akka boba afaa jala achi sikkaa gaafa ati haala mijjeeffattee laphee kee itti himattee karaa kanarra akkanatti baana Oromoon karaa kanaan yoo deemte bakka gaarii jannattee waati timte eega sirraa guurate booda sirra wajjata kana beeynee irraa of eeguu qabna Oromootiyya haa yeroo nu dheerattu haa gabaabbattu dhufnee jirra. Damma isina taanaan bilisummaa miti hafuurri bilisummaa uummata Oromoo irra hin jiru. Bilisummaan dhiyaatte isa jedhu bilisummaa fagoo parsantii 150 ho'atti. Dammaqina kamii fi humna kamiin bilisummaan nu dhiyaate. Daawwattoota keenya akkuma jalqaba eegalletti haalli siyaasaa addunyaa kana yeroo ammaa jechuudha keessattuu gaanfa Afrikaa irratti political capability'n haala wabii hin qabne keessatti addunyaan al tokko miti al 70 illee biyyoota guddina irra jiran yookiin ammoo warra backward irra jiran kanneenii fi imala siyaasaa isaanii mirgi namoomaatiif haalli qabiinsa mirga namoomaa wabii akka argatuuf biyyi gorsuudhaaf tokko imalan keessa Ameerikaa dabalatee warra lixaas dabalatee waliigaltee biyyoolessaa yookiin national dialogiin haa dhufu waan jedhu irratti ture haa taatuuti malee warri Itoophiyaa jedhu yookiin kaartaa fi maappii irratti ummanni hin jirre ammoo ummata waggaa 3,000 seenaa as keessatti qabna jedhu kan waggaa 100 ragaa hin qabne maal jedhan egaa siyaasni Oromoodhaa eessatti imalaa jira gadi fageenyaan dubbanna akkasumas wabiin keenya yeroo ammaatti akka sabatti maali wabiin Oromoon jechuudha deemsa kanatti sochii taasisaa jiru irratti wabiin ummata Oromoodha maali gama biraatiin jechaaf gochi OPDO ajandaa nu ta'eef maaf nu burjaajessa ayyee wabiin ummata keenyaa yeroo tanatti balballi isaan baasuu dandeettu takka qofa kanaaf tokkochisu waraana bilisummaa Oromoo tan dur daran wareegama jiru kaffalanii cinaa dhaabbachuudha waraana keenya hanga danda'ameen qarqaaruu isaan barbaachisa jechuudha kani gama qabsoo Oromoo yoo moonaa qabsoo Oromoo keessatti burjaajiin uumame malee kan nu miidhuu danda'u mooraa diinaa keessatti burjaajii uumuun nutu irraa fayyadama nu fayyada jechuudha kanaaf dabballee jechuun maal jechuudha dabballeen legitimacy classificationin isaa maali egaa akkuma beekamu fakkeenyaaf dabballeen tokkoffaa
humna tikaa yookiin mooraa koola basaasaati security jechuudha. Dabballeen ni biraa ammoo kan institutionally jedhamu kan caaseffama mooraa ummataati. Kan biraa caaseffama kana keessatti iyyuu kamtu jira? Darbii abbaa nageenya, abbaa qabeenya injiru harmee. Abbaan qabeenya jechuun abbaa qabeenya wajjin hojjechuu, abbootii qabeenya hojjechuu dabballee warraaqsaatu jira. Dabballee ammallee gama abbootii gadaatii fi jila abbootii amantiitu jira. Dabballee ammallee bu'uura hawaasaa jechuun waldaalee afooshaa keessatti hojjetu tokko diinni killee nutti hin dhalu. Killee akkamii? Killee burjaajii takka jedhu. Kan lammataa shakkii hawaasa keenya keessa dhufu dabballee jechuun riqicha. Gidaara jechuun gidaara manaati. Riqicha jal'aaba jechuudha. Hanga jal'aabni jiru bubbeen mana fuuti hin fuutu. Ideoloojii ummataa tiksa, olola diinaa tiksa, kan biraa ammallee keessoo keessatti humna diinaatii fi fakkeenyaaf waldaa shawaroobii seen abaluu seen kunis jaarkaana guurate darsa guurate hin baqanne akkanatti hojjetamuu qaba. Kuni maaf dadhabame kan jedhu irratti egaa dhugaadha waraana keenyatti hin murteessinu. Haa ta'uuti garuu karaa dubbii himaatiin dubbii himaa qofaa miti communication gulantaan gandarraa haga jirutti yeroo kanatti keessattuu carraa qabna. Akkamitti carraa qabna? Carraa nuti qabnu maalidha? Siyaasaa diinatti dammaquuf cicha yookiin kootliidanii siyaasaa diinaa insaayirabshiin ta'e tokko fuudhuu keessatti naamunaa siyaasaa diinaa fudhachuu hin dandeenye ka'a. Afaan qawweedhaan deebisaa jirra. Kana ummanni Oromoo wabii qaba ka jedhu saniif wabii inni qabu akkuma jaalli keenya jedhan woboo cinaa dhaabbachuudha, woboo qarqaaruudha, ofiillee ijaaramuudha. Bakka hin ijaaramnetti ummanni ijaarsa hin qabne bittannaadha. Abbaan barbaade ajandaatti kennee gara barbaadetti oofuu danda'a. Kanarraa baraaramuudhaaf tokkoffaa ummanni keenya dammaqee ijaaramuu qaba. Akkuma raayyaa abbaa maccaa jedhe hattuun hatteet hattuu hattee jedhe. Jechi sun jecha guddaadha. Jecha waan kana waan amma qilleensa gubbaa deemaa jiru kanarrallee waan akka dansaatti ibsu jechuudha. Hattoonni kun iddoo lamatti kan wal qoodanii amma wal burjaajessanii yookaan ajandaa gadi nuu baasan kun isa dhugaa natti fakkaatu. Qaamni tokko qabsaa ta'eet akka waan ummata Oromooti quuqameet ummata kaleessa dhaaba nu dhoowwe ummata qabsaa'ota keenya hidhatti ugguree irratti sirbaa jiru kana qabsaa'uuf godhee ifaan ifatti osoo nutti himu kaan ajjeefne kaan hiine jechaa ummata nutti hime kana ummata keenyaaf dhaabbate ta'ee hadha qabsaa ta'eet kun ammoo akka diinaatti ilaalamee diraamaan isaan as baasan kun diraamaa akka tiraajidiitti ilaala malee waan dhugaa irratti hundaa'ee miti jechuudha. Aanaalee godina jiran keessa Wallagga keessatti aanonni 28 oli namni 400 oli ala jira. Walloo keessa akkas Harargeen bahaa akkasitti jirti. Deebi Booranni akkasii jira, Gujiin akkasii jira, Arsiin garri tokko akkasii jira, Karrayyuun sani. Kanaafuu kan dandeettii xiinxala hojmaata hariiroo biyyoota gurguddatanii fi dhugaa isaa hojjechuu irratti. Kun ammoo gara instituushinii ijaarsa dhalootaa irratti. Inni kun ammoo tokko mooraa diinaatiif siyaasa ammayyaawaa ta'e tarsiimoo yookiin pilaan A pilaan B jennu san gartame darbii A fi darbii B siyaasa furgugaa ta'een diina keenya kollaabs gochuu irratti kuni maa dadhabame kana irratti qajeelfama kennamuu qaba malee waamichaa miti. Waamicha jechuudha namoonni dhuftanii nu laaluu barbaadan jechaa natti fakkaate an akka gama kootitti beeki kana fa'atu jira. Hayyoonni kun gulantaa qaban, gulantaan isaanii qajeelfama kennamuudha. Hoggana haga ta'etti kan fedhe jala deema kan dhiisa malee hamma uummanni Oromoos jala jiruuf dantaa saba kanaatiif ta'e kuni maa ta'uu dhabee waan jedhu qabaati maal jetta? Keenyaafis bilisummaa keenyaafis tarkaanfii qabsoo keenyaa kana diina cabsuu irratti barbaachisaadha. Ummata irra godhanii ummata keessa haala silaa diinni hin beekamneen haala siyaasaa dhokataatiin
ummata keessa gallakkisanii ummata ijaaruun ummata kakaasuun ummataaf ibsa kennuun barbaachisaadha. Bakka kanatti hanqinni ni jira jedhee yaada akka kootitti garuu dabbaloonni jiraatullee hanqina cimaa qaba. Maaliif ummata keenya kana keessa deemanii jechuudha haala silaa barbaachisuun ni beekanii jechuudha haala siyaasaadha. Ummata fakkeessanii keessa gadhiisanii maaliif dabballeessanii dabballee ummata fakkaatanii jaalmagartuu waan jedheef qaba harmee waan jedheef qaba dheengadda Tigraay waldaa wayita to'atan dasee wayita to'atan maali hojii dabballummaatiin humna abaluu isinii dhufe kaaniin kaasuun ifaa miti propagaandaa jechuudha hojii ololaa hojii dadammaqinaa mobilaayizeeshinii jechuudha. Akka diinaatti ilaalamee diraamaan isaan as baasan kun diraamaa akka tiraajidiitti ilaala malee waan dhugaa irratti hundaa'ee miti jechuudha. Kun soba irratti baramee diraamaa irratti baramee kan barrillee irra darbee jechuudha. Bara TPLF san keessatti illee wantoonni akkanaa dalagamaa waan jiraniif kun isaan hin baasu. Kan biraa yoo jiraate diraamaa akka siyaasaa baasan malee kun fudhataman qabu diraamaa kufaadha. Kan ittaan immoo sobni akkanaa nurraa dhaabbachuu qaba. Yeroo hunda sobamuu hin qabnu. Akka jaartiin jette san lama nan suufan jette jedhan. Yeroo hunda dogongoruu hin qabnu. Uummanni Oromoo uummata Oromoo wabiin isaa maali kan jedhuu fi wabiin isaa akkuma beekamu waboodha waraana adda bilisummaa Oromooti. Isaan biratti ammoo wabiin keenya guddaan maal ta'uu qaba kan jedhu tokkummaa Oromooti wabiin keenya guddaan. Kana keessaa ni baanee tokkummaa keenya wabii bilisummaan furtuu jireenya keenyaa kan jireenya keessa jiran waan ta'eef wabii keenyas ammoo bilisummaan keenya wabii keenya jennee akkasitti waboollee jabeeffannee akkasitti qabna jedha. Fi wabo jechaa fi gochi OPDO ajandaa maaf ta'e kan jedhuu fi gochaanni isaanii duranis ajandaa ta'aa ture ammas ajandaa ta'uun isaa akka yaadutti waan ta'an dhabanii gara goran dhabanii ajandaa nu qaranii deemaa jirra kan jedhuu fi jechaaf gocha OPDO ajandaa godhannee burjaaja'uu kana keessaa akkamitti bahuu qabnaa kan jedhu irratti mee yaada qabdannuu kanna isinin jechuu barbaada armee. Hayyee ulfaatu galatoomii jaalsoof mar. Hayyee gabaabumatti qabsoon uummata Oromoo karam deemaa jirti eessa geesse yoo jenne qabsoon uummata Oromoo injifannoo irra jirti. Gama biraatiin ammoo mootummaan gabroonfataa kun burjaajii akkam uummata Oromoo irratti uumaa jira jennee keessa gaffageessinee yoo kan laallu taate mootummaan baduu deemu tokko balleessee baduu barbaada akka hiddisaa buqqee ibbeeka waan ta'eef ummata Oromoo burjaajeessuu barbaada ajandaa adda addaa baasee ummata kana sammuu isaanii mashkuula godhuu barbaada. Kanarratti garuu ummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti dhaloonni qubeedha irra caalaan isaanii jechuudha. Burjaajii Itoophiyaan takka insaayerri Itoophiyaa hojjetu irratti baree jira. Irra baruu kana keessatti isaanillee sila akka gaariitti mootummaa kanarratti hojjetanii waraana isaanii bira dhaabbatanii wabii lubbuu isaanii habajuu qabanii. Kanarratti garuu Oromoon bakka sanatti rafaa jira mallee gahaa miti. Hojiin isaan hojjetaa jiran gahaa miti. Kanaaf gahaa godhanii hojjetuun isaanirraa dirqama. Wabiin isaanii maal yoo jenne wabiin uummata Oromoo yeroo ammaa kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo qofa hidhachuu qofa Oromoon hidhatee gabrummaa kana jalaa bahuudha. Dhugaadha. Hanqinni jiru kun marti dhakaa walitti darbuu dhiisanii jechuudha. Ta darbellee achumatti dhiisaniiti amma kallattii tokkotti deebi'uudhaaf gama miidiyaa keenyaallee as deebi'aniiti ummataaf sagalee ta'aa waan jirullee informeeshinii jirullee gamasiin dabarsaa bifa saniin osoo itti deemanii gaariidha. Yaada wal jala deemuun kallattii garagaraatti harkifachuun
hin barbaachisu diinni keenya guddaadha kallattii hedduun nutti deemaa jira kana ofirraa qolachuuf ammoo nuti ummati Oromoo wal ta'uu qabna yaada takkaa fi kaayyoo takka qabaachuu qabna kanaaf akka tokko ta'an akka yaada gara garaa qaban dhiisaniit yaada tokkotti karaa ittiin diinamsee anu yaadanii yookaan ammoo nuuf ta'anii osoo hin taane jarri nu waliin kaate jedhanii duraan nun jaalatanii saqaqa caalaa ummata nuuf yaadaniiti miti kana ammoo ummanni Oromoo akkuma duraatti rafuu osoo hin taane rafuu kana keessaa bahee tokkummaa isaa cimsatee dukkana nu dukkanoofte sana akka nu bariituuf jecha burjaa sabee tokkummaa isaa cimsatee gara fuuldura deemuu hayyoon nitti rafuu hin qaban yoom caalaa yeroo murteessaan yeroo amma keessa jirru kan boora'u malee hin qulqullaa'u akkuma jedhamu sana boora'u sana akka qulqullaa'uuf ammoo hayyoonni Oromoo bakka jiranii gama kamiinuu rafuu hin qabanii akkuma jaalli harmeen tuqanitti gama kanaan anillee dhaamsi'anii jaala keenya wagganaa keenya kan nuti gaditti abdannee abdiin keenya isaan jennee jala yaanu kana yoo ka yeroollee eeggatu ta'e yookaan yeroon akka nuti yeroon isii ammaadha gabbanii uummata Oromoo kanaaf waamicha godhuu qabanii. Lammata ammoo OPDO-n yookiin ammoo uummanni gabroofataan kun ofii wanyaataa jirti jechuu osoo hin taane jarri kun siyaasuma kaleessa baratan san ammallee uummata keenya burjaajessu ofii waliin nyaataa jirti jechuudha. Nu fuuldura ofii wanyaataa jirti ofii wanyaataa jirra jedhanii numa nyaachuudhaaf waan deemanii siyaasa isaan deemaniif kan uummanni Oromoo gadi bu'iinsan baranii akka kaleessa nyaatan san odoo hin taane siyaasa isaan umrii ofii yookiin dheereffachuudhaaf yookiin taayitaa ciccitteetiin akka lolaa lafa lolaan nyaattee kufuu kaatee muka lolaan nyaatee kufuu ka'eetitti ofii ofitti beeyite ummata Oromoo gadi baatee burjaajinni hin jirre gadi baafteetiin dubbachaa jirtu kun ummanni Oromoo kanaaf gurra laatuun qabu kakaleessa kufanuu kakaleessa sobamanuu hin gaan soba isaanii kakaleessa soban irraa bilisa ta'anii soba isaanii itti mirkaneeffatan waan ta'eef kalee dheengaddaa miti wallagga irraa kaasee wallo irraa kaasee ummata akkasuma karrayyuu irraa kaasee gaafa isaan fixan cal'isanii rafanii jiru yeroo ammaa kana keessatti ammallee dheerifachuudhaaf kijiba isaan gadi naqan kana jalaa fuudhuu dhabuudha ummanni Oromoo kijiba isaanii kana jalaa fuudhuu odoo hin ta'in gurra cuqqaallatanii waa waboon jedhu yookiin immoo bakka waboon irra gahe yookiin ummanni Oromoo dammaqinnaadhaan maalirra jirra kijiba jaraa kana fuudhuu hin qabnu jedhanii gurra itti laatu dhiisanii gareen kubbaa miilaa ta'us tokko yoo ittisaan qabatin difeensii hin qabatin jechuudha Arsenaalii fi Manchester United yoo waliin taphatte kun darbiiwwan hiriiraa 4-3 yoo kan hiriiru taate yookiin ammoo 4-4-2 yoo ta'u taate kana keessatti tokko manni ittisaa sunii fi manni kubbaa rabsaa sun murteessaadha. Taphni siyaasaallee kan galii galchuu fi akkasumas ammoo kan jechuudha kubbaawwan sa'aatii fakkeenyaaf qabxiiwwan jirutti injifannoowwan kubbaa fakkeenyaaf 2 fi 1 mootaa yoo jiraatte qabxii san eegsisuuf jecha ati maal goota kan kubbaa qisaasu jira kan waan adda addaa godhu jira as keessatti boortaa siyaasaa waan jedhamu jira inni kun hin hojjetamne jedheeti yaada kanaafiyyuu jiru jechuun instituushinii qunnamtii ummataa keessatti waan godhu waan raawwatu ifa miti haga danda'ameen jechuudha haga danda'ameen tarkaanfiin giddu galatti kibbatti bahatti fudhatamu tarkaanfii siyaasaatii fi waayitawaa ta'eenillee haala ittiin dhalootallee dammaqsee isa jala hiriirsuu danda'u irratti hin hojjetamne keessattuu miidiyaalee jiranitti hin fayyadamne jedhamuun qeeqamaa jira. Ifa miti qeequun ammoo mooraa jabeessuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaa miidiyaa neetwork haa fudhannu miidiyaalee gurguddaa hedduutti fayyadamee ilaalcha kana waan silaa miidiyaa Oromoon dhageeffatuun saffisaan akkasumas gahee abbootii qabeenya irratti hojjechuu wantoota adda addaa irratti hojjechuu fi instituushinii mooraa diinaa keessatti hojjechuu keessatti hanqina qaba waan jedhamu jira. Kanaaf maal dhaamtamee bakkoota silaa hanqinni mul'ate jedhamee yaadamu kanatti maaltu hojjetamuu qabaa jetta. Keenya jabeessuu fi haala uummanni Oromoo akkamitti akka gabrummaa jalaa bahuu dubbachaa jirtanii kanaaf galanni keessan bilisummaa haa ta'uun isiniin jaa akkasumas jechuudha jaalsoof marga baa'ummattu jechuudha qabsoon keenya tokkoffaan
hidhannoo qawweedhaa tahee irra caalaan ammoo ummata keessa bal'inaan siyaasa ummata keessa yookaan dabballummaadhaan akkuma ammatti jedhetti qabsoon wanni ittiin guddachuu dandeessuu fi wanni cimaan jechuudha dildilli keenya kan irra tarkaanfachuu dandeenyu dabballoota jechuudha. Dabballoonni kun ummata keessa jiraachuun dirqama jechuudha. Dirqama kana bahuu qaba waraana keenya. If qofa irratti gahaadha jedhiisuun qabu. Maaliif bakka injifatan waraana ummata isaanii wal qabanii dhugaadha. Siyaasa barsiisaa jiran akkamitti akka du'aa jiran barsiisaa jiran waraanni kun waraana eenyuuti barsiisaa jiran eenyu akka ta'e if garsiisaa jiran. Kun qoftiin gahaa miti. Waan guddaa akkuma ammaan tana waraana keenya jechuudha. Leenjii godhanii baasanitti dabballoota illee dirqama irratti hojjetanii leenjii godhanii fi leenjiidhaan gadhiisuu qaban ummata keessa. Dirqama raawwachuu qaban dirqama isaan itti kennan akka nama gartee loltuu qawwee fudhattee diina dura dhaabbattu sanitti diina dura dhaabbadhaa jedhanii tokkoffaan shoorri hojjechuu qabnu shoora dabballoota ummata keessaa kana jechuudha. Shoorri guddaan ammallee diina cabsuu danda'u waraanaa wajjin humna ta'ee cabsuu danda'u dabballee ummata keessa jiru jechuudha. Kanarratti hojjechuu qaba dhaamsa dhaamnaa fi jaanilleeni. Kanarratti galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u isinillee waan gaarii hojjechaa jirtan waraana keessan cimsaa jirtan waraana keessaniif gaachana ta'aa jirtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u warra waraana isiitii wajjin diina injifatee biyyattii irratti abbaa ta'u rabbi isin haa taasisuun isin ulfaadha. wabiin ummata Oromoo maal ika jetteef deebiin waan amma dalagu jirru kana tokko inni dura isa amma itti jirru kan inni amma itti jirru akkuma beekamutti waliin mari'atu rakkinna jiru wal argisiisuudha. Rakkinna jiru wal argisiisuudha. Rakkinni maaltu jira jedhanii wal argisiisuudha. Akkanumatti bakka hundatti Oromoo ijaaramuu qaba. Oromoon tokko ta'uu qaba. Tokko ta'uu jechuun akkanumatti tokko taane jechuu osoo hin taane aadaa ofii beekee waraana ofii beekee safuu beekee akkasiin deemuu danda'uudha jecha anan akkana fakkaatutti amma waraanni kun kiyya jedhee amanuu qaba. Oromoon waraana qaba jedhee itti amanee waraanni kun kiyya bilisa na baasa jedhee amanuu qaba. Jabeessuullee qaba. Imsuu qaba. Itti dabalamuu qaba. Qarqaaruu qaba. Wabii ummata Oromoo kana tokkummaadha. Hayyoonni ummata Oromoo gara garatti wanni ummata Oromoo bilisa baasu ka ayyaade qofa jechoo dhiisuu danda'uu qaba. Siyaasaan maalidha? Tokko amala jechuudha. Amala humnaati. Amala humnaa qofa osoo hin ta'in aantummaaf gartummaa agarsiisuu keessatti maal jenna politics is a power jedhanii beektaa. Gartee kanaaf jecha kanatti sabni keenya deebi'ee hin jiru. Kana gochuuf ammoo gahee mataa keenyaa gochuu irratti tarsiimoon taa'ee gammatti hin jiru. Gaaffiin Oromoo maal jettan Finfinneen Albaanii Oromoo haa taatu Oromiyaa maali haa taatu kana asii ammatti kana gaaffiin pilaanii jalqabaa maali? Kan lammataa maali? Wanni Oromoon barbaadu kun akka waliigalatti walabummaadha namuu ni beeka. Ammatti rakkoo kana keessa maali? Tokko ijaaramuudha. Lammaffaan tarsiimoodha. Sadaffaan hoggansa siyaasaa hoggansa mooraatiin ajajamu asitti maa deebuu dadhabnee maaliif wal baqannaa maaliif kunis dhufee sultaanis alaabaa abjadii irratti wannaa godhatee kana godha maaf toora waraana bilisummaa Oromoo kana jalatti kana goone kan jedhuu fi komiin guddaan jiru amma ilaalcha yaadan faca'u. Dee'ee ammas ani akka furmaataatitti kalaalu miidhamne maayyuu beekuu dadhabutu jira amma miidhamneerra du'aa jirra nu ajjeesaaran diinni nu ajjeesaaru kanaayyuu addaan baafatuu dadhabaa jira amma ummanni warra biyya keessa jiru. Gaafa wayyaan itti akkasitti duule san diina eenyu akka ta'e beekee deemeera. Diinni amma nu qabnu OPDO-dha. Diina biraan qabnu diinni keenya guddichi isa. Diinni keenya warra amma ajandaa nu ol darbu kana qilleensa irratti isa rabar warra Haacaaluu ajjeese isaan warri Jawaariin hidhe isaan
Abdii Raggaasaa hidhee isaan. Wanni adda bilisummaa Oromoo akka baduuf hojjetu jiru isaan. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo akka baduuf hojjetu jirullee isaan. Wanni ajandaa kanee jedhu maqaa kana baasanillee maqaa kanaallee tadeemu isaan. Kanallee ajandaa godhee ol darbee isaan nama ajjeesu isaan. Isaanuma kanatu akka wal nyaatanii jennaan waan tokko makiinaa kaartoonarraa ijaaramte jedhu. Mootummaa kijibaan ijaarame, propagaandaa ijaarame, mootummaa makiinaan kaartoonarraa ijaaramte yookiin gubatti yookiin yoo bishaan buuteen badde. Amma isaan baquusan gaani yeroo baqan santu gahe kaartoonarraa ijaarame kijibaan wanni ijaarame akkatti isaa hima bada yeroo dheeraalleen fudhatu. Wanni dhugaa ijaarame abadan hin badu. Du'aatii uummata Oromoo nama hundee tokko mana manaa dhagahamu gaafa uummata sana fixa ana bira illee hin gaan ka jedhu jedhee fudhadhaanii galatoomii obboleessa kiyya. Bakka amma wal'aa sanitti ammoo bakka waraana adda bilisummaa Oromoo biratti maaliif miidiyaa irratti dhiyaannee maaliif rakkoo jiru ol baanii hin dubbanne maal waan jedhu sana ammoo sirriidha. Jarri kun hojii jiranii waraana keessa jiranii rakkoo keessa jiranii hojii irra jiran karuu siyaasaan wal qabatee deemuu qaba wanni kun. Siyaasaan wal qabatee deemuu qaba. Hayyoonni gara kana ijaaruu qaban. Isaan qofa komishinoo osoo hin taane hayyoonni jiran hundi isaan kana ijaaranii qarqaaranii dubbatanii deemuu qaban. Walii wal ijaaree wal qabatee deemuu qaba. Gara deemuu hin qabne. Isaan qofatu bilisa nu baasa jenneellee deemuu osoo hin taane qabsoo karaa nagaatiin bilisa nu baasa jenneellee deemuu osoo hin taane uwwisa siyaasaatii fi waraanni dirqama nu barbaachisa. Maa kan taane torbee kana keessa Jawaar Mahammad fa'aa inni hiiknaa jedhan tokko jedhe qabadhu. Lammaffaa komishinii walabaa dhaabatee waliigaltee biyyoolessaa jedhan BBC irratti dubbatan as deebi'anii waliigalteen kun barka waggaa tokko duraati malee kabiraa wanni haaroo hin dhufu hin jiru jedhan lama jedhe guyyaa kana jedhama Oromoon ajandaa saniin hojii mana hojjetaa ture isaan ammoo garuu waan biraa hojjetaa turan tokko jedhe kan lammata inni geessami kan lammata qaamoleen nama ajjeesan tokkoon gaafatamuu qabaa jedhee muummichi ministeeratti maqaan isaa Shaarukaan dubbatee ture. Imaamiti sunilleen hin dhabamte amma immoo garamiin dhufan gara Tanakaa fa'aatiin dhufan haya ofumaa karra bananii ofumaa goolii si galchanii goolii kana nuti hin galchine jechuun haya gaafa isaan OBN shaneedha jedhee gabaasanii maaf miti maan jedhin gadi bahanii kuni mataan isaa qaama tapha kana taphatu jira tapha kana keessaa baaneenulleen tapha kana caaluun siyaasni propagaandaadhaan kanarratti maa Oromoon walin ijaarre kun ammoo hanqina hoogganaati warra jedhantu jira ati maal jetta miidiyaatti fayyadamaa jiru keessattuu fakkeenyaaf Oromiyaa miidiyaa irraa dhiyeessuun keelloo irraa dhiyeessuun waan adda addaa irraa dhiyeessuun kun qabeenya isa hooggana keenya ta'e dhiyeessuun kun ifa mitire garaagarummaan akka jirutti diini lakkaa'aa jira qaawwa kana dhiphisuuf Oromoo tokko godhuun dura waan Oromoon qabdutti fayyadamuudha warra jedhantu jira kanaanoo maal dhaamtaa warra bilisummaa Oromooti qaawni akkana godha kan jiranne hawaasa keessatti illee gama miidiyaa qabutti fayyadamee dhaamsa kana dabarsee dhaamsa isaa kana dachaa dabaluuf oodiyensii isaallee fudhatamummaa isaallee dabaluuf akkasumas hawaasnis wal jala ta'e akka hiriiruu fi qaawni OPDO-n nutti bal'isuullee akka cufamu gochuu irratti waan jedhu qabamee kanarra maal jette. Hariiroo hawaasaa fi adda bilisummaa Oromoo waboo hedduu jirtuutu hanqinni jiru maaliif miseensa gartee waraana bilisummaa kana agartee waraana biraa fuudhee hawaasa keessatti qabsoo isaanii sana babal'isullee hanqina inni jira. Kanaafuu propagaandaa hammeenya OPDO-n ooftu malee istirateejii gartee addi bilisummaa Oromoo uummataaf qabdu kana keessatti uummataaf gartee jaalala isaan uummata isaaniitti qaban kana uummata biratti warreen babal'isuuf sila akkasitti akkuma gaafa duraa miidiyaadhaan Jawaar qeeroo jaaree akkasitti biyya keessaa naannoo hundarraa akkasii walitti ijaaru sanitti sila ijaaruun bareeda ture hangas takkatti naannoo jirutti namuutu ijaaranii qabsoo waraanni adda bilisummaa uummata isaatiif godhu jiru kana babal'isuu. Diinni sun maaliif waan kana natti kaase jedhanii dhaabbatanii hin laalan? Maaliif waan gaarii kiyya kaase duraan eessa dhaqe? Namni kun eessa ture gaafa ani miidhamu, gaafa ani tumamu, gaafa ani qalamu eessa dhaqee har'aan ammoo jabaadhee jennaan natti dhiyaate jedhee hin xiinxalu. Haa fudhannu OPDO. OPDO-n ajandaa nu uumtee as baatee addaan wal qooddee dubbattu tuni
isin akka dhuufuu loonii hin urgooftulleen ajooftulleedha Oromoon. OPDO-n dhuufuu looniiti. Garuu wanni isin hojjettu siyaasa xiqqaa miti. Siyaasni isaan hojjetaa jiran kuni akka durriyyee yoo magaalaa walloltee ofii ammoo walumaan jirti beeki. Osoma waliin jirtu akka nama walloleetitti namni nagaa dhaqee jara addaan qabuuf dhaqa jidduu sanitti nama nagaa san waan gootee biraa. Siyaasni isaanii siyaasa akkasiiti. Siyaasni OPDO-n amma uumtee jettu laalika amma laphee uummata Oromoo laalaa jirti. Hadda gabbayee kun waa'ee hayyicha du'ee dubbate waa'ee kanaa dubbate kama dura barnu ajjeesaan kama nu ajjeesee dhufee waan fedhe nurra hojjetaa ture ammas bahee ebalutu waan kana keessa harka qabaadhe namni taayyee dhugaa itti dabali namni ajjeechaa kanaafuu karra saaqi warra amma dubbataa jiru kana miti itti dabali exact itti fuf kanaafuu warri godhee goosisee hadda ammoo as deebi'eetiin akka nama harka keessaan qabnee gareen kun qabuutitti dhufu kun warruma waliin wajjattee hattuu waliin hattee odaturra wal dhabdi jedha Oromoon. Bakka san jiran amma hayyoota keenya eega fixaniin booda as deebi'anii ummanni Oromoo nu waliin jira ummata Oromoo ka waliin hiriire odoo inni waliin jiru ajjeesanii akkana godhanii jedha. Gowwichi akka kiyyaa taayyeen hadda dhugaa naa dubbateemi dhugaa Oromoon qabdu dubbateemi laal ka ajjeesellee isuma bara ka ajjeesisiisellee isuma kan addaan baatu dadhabbii qabna. Humna cimaa isa eeggata. Ka'umsa cimaa isa eeggata. Hinafa imalli Oromoon itti deemu imala akkan jajjabdu yoo Oromoon beeki malee bilisummaan argamuu hin dandeessu. Itti aansee OPDO-n ashandaa nu kennu OPDO-n ashandaa nu kennu har'a hin barre. Har'a waan harawaa miti. Kaleellee kanumarra turte. Ashandama jijjiirtu fi wantuma ol jala jijjiirtee har'a adii bira geessu adii fakkaattee gurraacha bira geessu gurraacha fakkaattee kanumaan Mali qaba wabiin Oromoodhaa maali riskiin Oromoodhaa maali kan jedhu osoo riskii qabaatee tokko waraanni qofti riskii ta'a gaaffiidha. Kan lammata siyaasaan ijaarsaaf wal hubannoo ilaalcha garaagarummaa sabaa hin dhiphisne kuni akkamitti wabii ta'uu danda'a waraanni bilisummaa Oromoo kophatti. Maaliifin kana jedhe sabni kun saba bal'aa dachiin kun dachii bal'oo diinni kun diina guddaa ilaalchi kaleessa jiru faffaca'iinsa Oromoo keessa turellee faffaca'iinsa guddaa sadarkaa ittiin wal baqachuu wal shakkuu ideoloojii waggaa 27 TPLF yoo dhiqaate tokko sadarkaan ittiin amma kana jiru abdii murannaarra akka hin geenne siyaasni Oromoo harka mirgaatiin qawween harka bitaatiin uwwisa siyaasaa yookiin political coverage yoo qabaate eessa deemuu danda'a waan jedhuuf mee kanarratti jechuudha fakkeenyaaf qaawni marroon Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti keelloo haa ta'u miidiyaalee adda addaa baqachuu kuni bilsaginaadhaaf karra hin banne kanas itti dabaltaniiti diinonni keenya qaama barbaadu qaamni barbaadan maal laal akkan fakkeenyaaf dheengadda nama 1,000 finneedhanii televiziyoona boqqolloo tokko jira televiziyoona illee hin jedhuuni ani jechuun mastaawatii namni keessaa laalu tokko hin jiru ogeeyyoota warra timaatimaaf maal kana jechuun warra kijiba rabbitti gadhiisi tarkaa ulaagaa joornaalistii yookiin gaazexeessaa itiksii isaallee kan guunne tokko jira ummata kijiba jechuudha ummata sila dachiyyuu qotuu dhiisi qonnaanuu malan ogummaan qonnaa fakkeenyaaf hayyummaadhaan beekumsami saniinuu malanii Almaa kiyya falmataa biyya gootatu jajjabee abbe laal boboo aboo laal boboo wantoota biyya bilisummaa keenyaaf lafeen isaanii jabe wayyoo laal boboo aboo laal boboo. Isa kanaaf ammas wanni Oromoon gochuu qabdu ajandaa nuu kennamu kana ajandaa diinni nuu kennu kana dhiisneetiin garaagarummaa kenna fakkeenyaaf ka keelloon OMN waliin qabu lafa kennee meenu wayirraa baratuu qabna yoo diinni wal dhabu hagam walaa nyaattu jenna nullee gaafa walitti xiqqoo jenne akkasuma walaa nyaattu nuun jedhan isii tana cufatu yoo jabaannee isii tana cufanne qaawa walaa nyaattuu tana yoo cufanne yoo ani si miidhee miidhaa kiyya naa dandeettee deemte yoo inni na miidhaa kiyya danda'ee saba kiyya laalee sabni kiyya ana dura bakka gaarii haa ijjatu jedhee tiyya laaluu baadhee deema ta'e bakka gaarii geenna
yoo tiyya haataatuun tuni dhaabatuu baate yoo anatu ebaluun caala kama caalee illee hin argamne bar odoo caalee nama wagganee odoo karaa qabsiisee caalee argame yaa bareeda kama sanillee hin taane wal sakaalanii wal qabbuu kana Oromoo nu gaha haa dhaabatu nuti qopheeffannee nyaachuuf yooma qopheefnu yeroo hundaa akka fan'aanaan afaan hin kaanne wal harkatti qabna. Bututtuu ifiifuu ciccittee ammaan tana hiddi isaa buqqa'ee hara goru wallaalee ummata Oromoo ajjeechaa fi waa hundarra geggeessaa jira jechuudha. Maaliif umrii isaa dheereeffachuu fi takka ammoo badeetiin jira badee balleessee baduun barbaada jee muratee waan jiruuf jecha ummata Oromoo akka jirutti kaan shaneedha jee kaan ammoo maqaa adda addaa irra moggaasee ilmaan Oromoo rashanaa jira jechuudha. Wanni inni rashanuuf badee ifbeekee jira mootummaan kiyya jigee beeka buqqeetiin jira beeka kanaaf eega ummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabajaa dhabee boodatti boodaafillee anaafillee lubbuu tiyyaaf gaagama guddaadha kanaaf balleesseetuma du'uun barbaadaa muratee waan jiruuf ummata Oromoo irratti haala gaagama addaa geggeessaa jiru. Guddaa ulfaadhu dhugaadha bakka kanatti hanqinni ni jira hanqina kanarraa garuu waraanni keenya fakkeenyaa fi injifannoo boonsaa hojjetaa jiran kana isaaniif nutillee ragaa baanaa garuu dhugaadha hoogganaan keenya jaalatamaan qaaliin jaalmarroon jechuudha ummata kanaaf yookaan hooggantoota sabboontota ilmaan Oromoo jechuudha warra barattoota jechuudha yookaan hayyoota jennee nuti abdannu kanaaf dhaamsa dabarsuun isaa barbaachisaadha maaliif dhaamsa dhaameefi ummanni Oromoo kuni dirqama waamicha godheefi ilmaan Oromootiif waan hojjettan hojjedhaa gabbahaati ilmaan Oromootiif dhaamsa dabarsa jee dhaamsa dabarsee ilmaan Oromoo akka gabbahanii falmatan gochuun isarra jiraata miidiyaa adda addaa irratti dhaamsa waamicha qeerootii fi hayyootaatii fi jechuudha hundaa godhuu qaba waamichi dirqama maaliif ummanni Oromoo amma yeroo kana keessatti ani xiinxalaan hoggaan laalu waamichi gama isaatiif maanuu godhamneedha gabba hayoonuun jee dirqama nu kenne gabba'uu qabna ummanni Oromoodha jechaa jiran amma mataa ijjaaf kan hin dhagaye maaliif dhugaadha innillee jechuudha jaalmarroon hatteen qabu garuu dhaamsa dhaamaa jira ummata Oromootiin gabbaa falmadhaa waraana keessan jalatti hiriira jechuu jira garuu waamicha sirriidha akka gabbaha isin booda jirra jee onneetti horee jechuudha akka fakkeenya Jawaar Mohammad gaafattii qeeroon arra waan kana hojjedha haya guyyaa inni baalameessan gabbaanii hojjetan jechuudha ummanni Oromoo gaafa inni kadhaan wabbiin ummata Oromoo tokko ummanni Oromoo yeroo baay'ee bakki nuti itti miidhamaa jirru isa wal jalaa dhaga'uu dhabuuti. Namni keenya dhufee xaaree ifaajee bakka kana irratti jechaadha. Bakka kana irra maal ta'uu qabaa yoo jenne hayyuu fi nama baasanii nama namaan deemu amma yeroo ariifachiisaadha. Yeroo namni hayyuun barbaachisu amma sa'aatii kanatti jecha. Namni keenya maal ta'a gurra namaa ergisuu dhiisanii argisanii uummatatti kalee hadha gumaadhaaf silaa lallabamtu osoo seerri jiraate kan gumaadhaaf lallabamtu har'a Oromoo taatee nama ajjeeftee kaatee as deebitee uummata keenya irratti afaan ammallee afaan garagaltee haasoftu kana dhiisanii hayyoonni keenya yeroon amma wal jala deeman yeroo walii itti galan yeroo kana kan jedheef namni mari'atee hayyuu fi ufafoo itti kaawatee hayyuu san jala hiriiree biseen deebi'u bisee kana jecha nuti bakki dadhabbinni ummanni keenya ummanni Oromoo qabu anatu bakka kana malee kan irratti jechaadha ka ummanni keenya yeroo baay'ee bakka kanatti jechaadha amma jaalmarroo akka asii keessa kaasanitti jechaadha jaalmarroon buddeena illee ka godhu isa waxii illee ka godhu isa ka afaan nama kaa'ullee isa dalage akka ilma namaatitti ifaajee har'a osoo inni guyyaa gaafa ummanni kuni bakka jiru hunda hayyoonni galee koottuu gali jedhaniini yoo namallee dhabe
weenniif qamalee bosonatti bilisoomsa malee hin galu osoo inni jedhee guyyaa gaafatanii inni achi hafuu baate nuti hadda arqoota jiidhaa baannee deemna jechaadha. Kanaafi nuti hadda hayyoonni baay'eedha. Hayyoonni attam taatee as baatee tartiimoo baaftee maa nuun deemuu dhabu. Fakkeenya yaayyaan ni jira. Mataan isaa takka isiin dhumaa maali dabballeedha. Wanni guddaan dabballee jechuun morgi miila jilbala jidduu jiru maal jedhanatti magaa dhuka malee deema. Lafee warrigaa miti. Akkasumas faayidaan morgaa maali jaalmagartu? Faayidaan dhuka akka lafee waliin nyaanneemi. Qabsoo Oromoo keessatti dabballee jechuun baabura siyaasaati. Baabura siyaasaa jechuun jal'aaba. As keessatti duwwaa jirra. Duwwaa jirra. Isii tana barbaachisaa. Isii tana immoo nu dhagahuu qaban. Isii tana nu dhagahuu qaban. Bakka san dhiisaniit waa'ee Eertiraa kubbaa asii gartee maali maayikaadiraa dhawamtu kubbaa asii jinnii dhawamtu kana osoo hin ta'in kubbaan teenna galuu kan qabdu eessa karaa kamiin kubbaan keenna harka tokko osoo hin ta'in harka ijaaramuun hawaasa keenna yoo akka hawaasaatti ilaalle ijaaramne yoo jenne ijaaramni ho'iitu hin jiru garuu abdiin inni qabu tokkochi waraana bilisummaa Oromoo kana jalatti caaseffamee ijaaramee yoo socho'e qofa malee akka hawaasaatti ijaaramee hin jiru. Osoo ijaaramee jiraate dhumaatii kanaa ol wanni ittiin nama damaysamu hin jiru. Kanaaf Walloo keessatti, Wallagga keessatti, naannoo Harargeetti, naannoo garaagaraatti waan ta'aa jiru kana osoo ijaaramni jiraatee caaseffamaa wal quba qabaatu taate uummanni keenya ni dammaqa ture. Haa ta'u ammoo uummanni keenya akka hawaasaattis ijaaramuu baatu galanni Rabbiif haa ta'u abdii waraana bilisummaa Oromoo qaba waan ta'eef kanaaf waraana isaa cimsee afoo dhaabbatu cimsee deeggaruu. Wabiin uummata Oromoo maal ta'uu qabaa wabiin uummata Oromoo eenyu ka jedhuu fi wabiin uummata Oromoo tokkummaadha. Oromoo yoo of ta'ee tokko ta'ee wal ijaare wabii waliif ta'a. Itti aansee waraana isaati. Itti aansee waraana isaati. Namni yoo waliif galee tokko ta'e wabii ta'a jechuudha. Kanaaf tokkoffaan tokkummaadha lammaffaan waraana keenya. Waraana keenya maddii dhaabbachuudha. Waraana keenya bira dhaabbachuudha. Waraana keenya sagalee ta'uudha. Gama itti gaafatamaa waraana keenya marroo jechuudha. Komii irraa qaba uummanni. Komii qaba. Miidiyaa gugurdaa irratti dhufanii maaliif yaada uummataa hin ibsine uummataa maa yaadan ibsine Oromoo isin wajjin jira of hin shakkini hin bilisoomta na wajjin dhaabbadhu biyyallee kaala jirtullee dasbooran ani haga wareegama lubbuutitti isinii kennuuf qophiidha of duuba hin laalin anatu si duuba jira maaltu jechuu dhogga jaalmarroo komii irraa qabne maaliif miidiyaa irraa dheessan Midiyaan shaggo miidiyaatu jira, OMN'tu jira, miidiyaa ollaattu jira, miidiyaa meeqatu jira. Baay'ee qaba Oromoo. Kanarratti maaltu as ba'uu dhoggee? Maaliif sagalee ofii dhoyfatee uummanni isa caqasaa jira? Garuu qaba. Kanaaf dhimma OPDO irratti yoo deebine OPDO waa lamaaf ajandaa uummataa kenniti. Tokko aangoo ofii dheereffachuu fi hawaasa burjaajii keessa buusanii ta'uufiti aangoo akkaataatti aangoo ofiitti dheereffatan hanga jarri ajandaa sanii wal nyaatanii jarri deebi'anii waan biraa mari'atu. Kanaaf kana itti dammaquudha qaba uummanni keenya. OPDO'n amma bakka lama wal dhooftee takka akka nama uummataaf hojjetu akka uummataaf yaaduutti haasoftus diinni diinuma. Waruma kalee nu ajjeesaa ture. Waruma kalee nu hidhaa nu dararaa ture waan miidiyaa irratti ba'ee waruma girrisaa nuun jedhaa ture waan ta'eef kanaaf jarri lachuu garaagarummaa hin qabanii kanaaf dammaqee uummanni keenya waraana keenya kan dur daran wareegama jiru kafalee jajjabeeffachuun qaban jedha. Dhugaadha. Ummata Oromootiif qajeelfama kennuun dirqamaan jebar dirqama isarra jiru maaliif uummanni Oromolleen guutuun bal'aan isarraa dirqama eeggatan maaliif dhaamsa inni dhaamuuf irraa eeggatan waan ta'eef inni immoo dhaamsaa fi akkasumatti jechuudha dirqama ummata kana kennuun dirqama isaa san ni barbaadan dirqama hoggaa jennu dirqama Oromummaa san itti laatee yeroon ammaa kana
yeroo waloo walii taanee gabbaanee waliin falmannee gabrummaa tanaa jalaa baanu waan jirruuf ilmaan Oromootti dirqama kennee dirqamaan hojjedhaa jechuun dirqama jechuun bar qabsoorratti dirqama walii kennuun barbaachisaadha. Maaliif yeroo ammaa kana keessa yeroo ilmaan Oromoo rashanamaa jiru yeroo ammallee bututtuun Itoophiyaadhaan ciccittee ilmaan Oromoodhaa burjaajii keessa galchitee sadarkaa lubbuu ajjeechaa ganamaa galgala gabbaasanii ajjeessan kana keessatti bannee balleessinee haafannuurra jira waan ta'eef ummanni Oromoo isarraa dhaamsa eeggata. Gaafa inni wanti takka tuqees takka ammoo dhaamsa tokko tuqees ummanni Oromoodhaa akka inni gabbee waa hojjetu abdii guddaa qabna. Kanaaf amma bira darbee jira. Jarri kuni kaleessallee argaa turan kaleessallee namni nutti duulaa ture isaani nuun girrisaa jechaa warri kaleessa akkana jedhee adda durummaan kana jedhe har'a yoo kana jedhani uummata birattiif jaalachiisu gariinni jedha garuu dubbichi akkasii miti tokko siyaasni isaan ajandaa kallattii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti kennan fakkeenyaaf waa'ee amantiitti fudhadhu bakkumatti dhaameechi Oromoon dammaqee jira kanaaf ajandaa akkanaa kana ammoo irraa dubbachuun maaliif barbaachise hojii gurguddaa hedduu jira. Ajjeechaa saba keenyaa hambisuu waa'ee beela walloo keessa wallagga keessatti uummata 9,100 fi wahii ol karrayyuu keessatti akkasi kanaaf yoo dubbate irra wayyu gahee miidiyaatiin akkasumas hayyootaatiin haa ta'u namuu waan danda'u kan humnaan qabsoon Oromoo waa sadii gaafatti by the way humna namaa diinagdee fi yookiin maaneejmentii beekumsaati waan ta'eef kanarraa mee waan dabaltu qabda diinni o'u qabbaneessu yeroo diinni qabbanaa'u qabsoo finiinsuu keessatti haalli kuni bifa tarsiimaa ta'een hin godhamu keessattuu sagalee waraana bilisummaa Oromoof hoggansaaf ibsi achirraa kennamu miidiyaalee gurguddoo miidiyaalee kanarraa baqachuu jira waan akkanaa kanatu ka'aa jira waan akkanaa kanatu qirii takka hanqina jedhamee maaliif hawaasni Oromoo yeroo ammaan kanatti beeyta kan hordofaa jiru jechuu barbaadeeti ifaa miti kan hordofaa jiru ni beeyta je'eetii yaada. Kanaan wal qabsiisee fakkeenyaaf hoggana waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo hanga jaarmiyaa hidhatee kana ta'etti jaalmarroon maaliif qajeelfama gama hayyootaanillee gaheen hayyoonni kennamee qajeelfamaan jechuu akkuma jaal odaa tarbii bakkuma hojii fi argateemi fakkeenyaaf innis akkasitti godhee gara dippiloomaasiitii warri rakkoo uummata Oromoo fakkeenyaaf uummata 400 ol walloo keessatti beelawaa jira. Yoo diqqaate guyyaarraa namni 30-40 rashanamaa jira abbaa kana namni jechaanii hin jiru ofii ammoo ajandaa kanaan akka nuti gartee kaan ammeessine kaan goone lakki abaluu miti jechaa oollu ofii sobaniit maal godhan quba walitti qabu garteemi isiin kuni isii ittiin sammuu keenya gartee waan qabannuuf waan dhiifnu akka nu wallaallu gochuudha kuni soba. Bilisomte ijaan arguu qabna Oromiyaa teena nurra jira dargaggoon Oromoo oo dirqamni teena amma duune lafarraa dhumutti harka kenna hin kenninu diina amma qabsuun fiixaan ba'utti bakka jirru diinaan hin falmina. Hadar bilbaan teessaaf nuti wareegamne gabrummaan daalchisnu ofii teennaa baanne nuti yoo hin lolle dargaggoon Oromoo alagaatu dhufe nu bilisoomsamu. Waligalee lollumalee gabrummaan baanu hardaa burlee waligalee lollumalee hinbilisoomnu hardaa burlee naani ilaaluu jette har'arraa dheessitu si gaafata seenaan boruu jaalaan baatu nuun ilaaluu jenne har'arraa